seddeesi urursi awaa Yoyyaa kan bultan kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa kanattis immoo qophii keenya boqonnaa lammataatiin walitti deebinee jirra. Kana keessattis immoo wantoonni danuu inni ilaallaa torbeen darbe kun torbee Haacaaluu ta'uu isaatiin wal qabatee tiiktookaroonni hedduun yaada garaa isaanii jechoota isaatiin yookaan immoo taatee iddoo sun ibsuu danda'u hundumaan ibsaa turanii wareegamni Haacaaluu gaa namoota danuu ammas akkuma aarsee fi akkuma gubeetti itti fufee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kanaan wal qabatee wantoonni nuti isiniin jennu hin jiraatu. Isa malees immoo qophii torbee kana yeroo qabannee isinii dhiyaannu trendii torbee kanaa kan ta'e jechi tokkos kan gidduutti makamu hin ta'a yookaan wantoonni namoonni danuun irratti haasa'an irratti hojjetan maal akka ta'es yeroo itti isiniif qoonnuun ta'a. Itti fufees immoo gara biyya alaatiinis odeeffannoowwan tokko tokko kan isiniif qabannu hin jiraata. Hanga xumura qophii keenyaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa kanan isiniin jedhu ani Tasfaayee Caalaatiin. Egaa maatii keenya ta'uu yoo barbaaddan immoo imaltuu intarteementii sabskiraayib gochuudhaan intarteen ittiin ta'us isa malees immoo wantoota garaagaraa odeeffannoo haaraa fi seenaa duudhaa uummata Oromoo irratti wantoota hojjennu waliin hin qooddanna. Isa malees gara fuula duraatti qophii imaltuu intarteementii keessatti akkuma maqaa keenyaa imala keenya taasisuudhaan iddoowwan Oromiyaa keessaa iddoo danuu waliin daawwannam. Aadaa naannoo sana jirum haala teessuma lafichaa wantoota danuu waa'ee Oromiyaa kan irraa hin haasa'amne danuusaa waliin haasofna. Kanas kan taasisnu maatii keenya taatanii yoo maatii nu taasistanidha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaattis immoo nu waliin waan turtaniif galatooma. Jalqaba irratti kan argannu torbee Haacaaluutiin wal qabatee Miinaa Mul'unaa jecha Haacaaluun fayyadame tokko fayyadamuudhaan waan inni hojjete waliin ilaallama. Hanga xumura qophii keenyaatti waan nu waliin turtaniif galatooma. Dhaqee cinaachi koo yommuu lafa ga'u waan irrafuun se'a. Narrafeef hin rafne jechuufis ciisa koorran jira. Maqumaafan ciisa maalarrafaa miti gaaffii deebii dhabdeen na keessa marmaarti. Eenyutu eenyuu gadi kanatu na aarsaa maafan aaruu didaa. Ani ergamuu malee ergachuun dadhabe kanaaf rafuu didaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma daawwanne walitti deebine Miinaa Mul'unaa lafa kanatti wanni inni kaasee yookaan immoo wanti inni fayyadame siidaa Haacaaluu bukkee dhaquudhaan wanti kun akka baay'ee nu gubu mataa dhukkubbii akka ta'e wareegamni Haacaaluu eeganni wareegame waggaa 5ffaadha. Garuu namoonni danuun haasaa yookaan immoo Ababaa Kafanii waliin sagalee isaa yeroo darbe ba'e irratti waa baay'eedha kan agarsiisaa turani. Isa malees immoo iddoowwan tokko tokkotti uffata yookaan tiishartiin ittiin hojjetanis argaan ture. Ammas akka madaan kun torbee waan hin guunne wayiin irra deddeebi'ee namoonni baay'ee yeroo itti dhukkubsatu argina. Maaliif immoo kana qixxee jaallatame jennee wantoota muraasa irraa waliin haasofna. Haacaaluun dhalatee kan guddate Ambottidha. Garuu ilaalchisaa yookaan innis akkuma dubbatu akka mucaa magaalaatti akka mucaa baadiyyaatti Akaakayyuu isaa biratti waan guddateef jireenya hundumaa itti beeka. Lafa lolaatti lola, lafa tolaattis tolaa ta'ee nama jiraatedha. Isa malee immoo yeroo danuu nama boo'u argee nama nobsinedha. Hundi keenya yeroo uummanni Oromoo gara bahaa jira buqqaan argineerra imimmaan isaa xuruurfatee uummata wajjiniin boo'aa tureera. Isa malee gaafa namni hundumtiyyuu iddoo kanatti hin dubbatamu iddeen kun wantoota yaa'u haala naannichaa ilaalanii uummata madaa uummataa dhoksuudhaaf yeroo jedhanitti inni garuu jecha isaa sekoondii muraasa yookaan immoo daqiiqaa isteejii irratti ture san keessatti itti gaafatamummaa fudhachuudhaan waa'ee uummata isaa nama dubbatedha. Nama sodaa hin qabne nama immoo nama kabaju beeku innumtu akka jedhu maanguddoo jalatti nama guddate jaalala uummataa nama qabu. Even yeroo inni gara isteejii ba'e namumti hundumtu akkuma yeroo Qananiisaa fiigicha dirree tiraakii isaa keessa seenu warqee eegaa ture. Haacaaluu irraa guyyaa guyyaadhaan namoonni waan danuu eegaa turanii. Nama baay'ee hojjechuu danda'uudhas uummanni Oromoos kan irra deddeebi'ee gaabbu falmaa mirga isaa yookaan immoo falmaa mirga dhala namaa kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa umurii baay'ee hojii baay'ee osoo irraa eegu umurii gabaabaa kanatti of bukkee dhabuu isaatiidha. Garuu akka kiyyatti akka ilaalcha kiyyatti Haacaaluun umurii isaa jiru kana keessatti wanta hojjechuu qabu hundumaa nama hojjetee darbedha. Even Hayilee Fidaanfaan yeroo darban keessatti wanta hojjechuu qaban hundumaa osoo isaan hin hojjenne ta'e har'a afaan Oromootiin dubbachuu barachuu wantoonni garaagaraa ulfaachuu danda'u. Wanta isaan jalqaban dhaloonni itti fufan hin jiraatu jechuudha. Yeroo hundumaa gaabbiin tokko keessa keenya jira taanaan lafa Haacaaluun deemuu qaba yookaan immoo wanta Haacaaluun jaalatu parpazii isaa hundumaa hojjechuu irratti xiyyeeffachuu. Keessattuu karaa boonsaa ta'een aartii keessadha inni kan ture. Gara aartiitiin immoo maqaa isaatiin Haacii Awwaardoo kan Haacaaluu Awwaardiin dhufuun isaatis immoo waan addaati. Innis immoo torbee kana namootni baay'ee mootiveet akka ta'an yookaan immoo wanta inspire nama godhu danuu isaa qabatee dhufaa jira.
Kanaaf hundumti keenyayyuu gootaaf hin booyinaa du'eera jettanii dhiirri duruu du'ee jiraachuun beektanii akkuma jedhamu qophii keenya guyyaa irraa kana keessatti waa'ee Haacaaluu yeroo dubbannu jechoota isaa keessaa tokko keessaa fudhanna. Bishaan baaroo diddiqa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraas biliqa gaafa duutuun beekanii kan inni jedhee hundumti keenya hin dagannu. Sababni isaa dhugaadhaa jireenya isaa keessatti waan tokko qopheesseetidha kan seene. Waan tokko gumaachuudhaaf qofa osoo hin taane ofiidhumaaf iyyuu of gumaachee nama itti amanee seenedha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een gara aartii kan seenan intarastii isaaniitiin alatti yookaan namoonni danuu waan hojjetaniif ta'uu danda'a yookaan immoo ittiin beekamtii horachuuf wantoota garaagaraatiif. Garuu namoonni muraasni immoo wanta keessa isaanii jiru dhugaa keessa isaaniitti argan san dhugaadhuma ibsuun qaba dubbachuun qaba jedhanii namoonni seenanis danuudha. Namoota akkasiitiif kabaja guddaan qaba, jaalala guddaan qaba. Egaa kanaaf hundumti keenyayyuu Haaceen du'e osoo hin ta'in hin wareegame osoo jennee bareeda. Wanna jaalatu tokko, wanna itti amane tokko, uummata jaalatu tokkoof nama wareegamedha jechuudha. Of caalaa akka uummata isaa jaalatu dhaloota boru dhufaniif egeree qopheessuudhaaf nama deemedha malee hin wareegamedha kana nani jedhu. Hin du'ee kanaan booddee Haaceen erga du'ee waggaa 5ffaa miti. Haaceen erga wareegamee du'e kan jennu gaafa kaayyoon isaa karaatti hafedha. Kanaaf inni kaayyoo isaa imaanaa godhee dhalootatti laateera. Dhaloonni qubees immoo lafa danuutti lafa baay'eetti muuvmentii garaagaraa yeroo gaggeessan yookaan immoo yaadannoo isaa yeroo hojjetan isa malee wantoota hojiiwwan babbareedaa danuunis dhufaa jiru. Kunis immoo daran itti fufuu qaba. Namoonni faana isaa hordofan jiru. Kana booda sin jiraatu. Kanaaf yaadannoodhaan yookaan immoo yaadannoo wareegama gootaati malee kan kabajnu waa'ee du'a gootaa yookaan immoo goonni du'e jennee miti kan kabajnu jechuudha. Kanaaf Haacaaluun uummata Oromootiif jiraate akkuma darbe ani uummata kootiif qaaliidha. Akkuma jedhe qaalii ta'ee agarsiiseera. Kanaan booddees immoo dhaloota qaalii danuu isaanii akka arginu abdii qabna. Amma immoo itti fufnee qophii torbee kanaa keessaa waa'ee Haacaaluu irratti kan Boonaa Baqqalaa hojjete sagaleen isaallee mucatti Haacaaluu fakkaatudha. Yeroo baay'ee wantoota dubbatuun gaa baay'ee jechoota inspire nama godhan yookaan immoo Haacaaluun jira wantoota nama jedhaman jechiisan baay'ee isaa mucaa kaasudha. Isaa dhaggeeffannee walitti deebina. Inni Boonaa Baqqalaa kan inni hojjete keessa kan baay'ee natti tole yeroo baay'ee waa'ee Haacaaluun hojjeta. Irra caala waa'ee maatama Gaandiitiin wal qabsiise dhugaadha. Seenaa maatama Gaandii hundumti keenya irra isa dhageenyanidha. Fincilli yookaan immoo warraaqsi uummataa nama jalqabe jechuuf hin dandeenya. Kanaan wal qabatee uummanni maal gochuu akka danda'u nama namatti agarsiisedha. Haacaaluunis immoo artiistiin tokko yaada uummata tokko akkamitti jenereetu yookaan iddoo tokkotti walitti qabanii gaaffii tokko lafa barbaachisutti bakka key pointii ta'e yookaan immoo lafa itti gaafatamummaa fudhatanii banuu danda'amu kamittiyyuu namni jira jedhamee dhaloota nu booddee dhufaniif tarii wanta kana dubbachuun nutti ulfaachuu danda'a. Nama akkanaa qabna turre, nama akkanaa jira ture jechuu nutti ulfaachuu danda'a. Hanga tokko teeknooloojiidhaan waan waraabamee kaa'ameef seenaa sana dubbachuu hin dandeenya. Garuu wanta kanaa isti walumaan ilaallee itti deebinu kallattiidhaan gara Boonaa Baqqalaan sin dabarsa. አያችሁ እንደ ማህተመ ጋንዲ አይነት ሰው እዚች ምድር ላይ ሲኖር ነበር ብለን ለሚቀጥለው ትውልድ ስንናገር የሚመጣው ትውልድ ለማመን በጣም ይቸገራል። አልበርት አንስታይን የማህተመ ጋንዲ ሞት ሲሰማ ወዳጆቼ እኛም እንደ ሃጫሉ ሁንዴሳ አይነት ከፈጣሪ በታች ማንንም የማይፈራ ጀግና ሰው እዚች ምድር ላይ ሲኖር ነበር ብለን ለሚቀጥለው ትውልድ ስንናገር የሚመጣው ትውልድ ለማመን ይቸገራል ብዬ በህይወት ያለን ሰው አወድሶ ወይንም ኮንኖ መስፈን ከባድ ነው። ዛሬ ጀግናይ ነው ብላ ያወደስከው ሰው ነገ ተቀይሮ ካዲ ሊሆን ይችላል። ካዲ ነው ብላ የረገምከው ሰው ደግሞ ነገ ተቀይሮ ጀግና ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኔ በህይወት ላለ ሰው አልዘፍንም። ታዴ ብሩና ዋቆ ጉቱ ግን አልፏል። ተነስቶ መልካም ታሪካቸው ማበላሸት ስለማይችሉ እነሱን ጀግኖቼ ናቸው ብዬ ለማወደስ አልቸገርም። ሃጫሉ ሁንዴሳ የመጨረሻው ቃለ መጠይቅ ላይ የተናገረው ንግግር ነበር። ወዳጄ ምናልባት ሃጫሉ ለዚህች ዓለም አንድ ዜጋ ይሆናል፣ ለኛ ግን ዓለማችን ነበር። Egaa dhugaa uummataa akkasitti dhaloota dubbatan waa'ee isaanii dubbachuun tarii rakkisuu danda'a. Egaa kabajamtoota daawwattootaaf hordoftoota imaltuu entertainment. Imaltuu entertainment irratti guyyaa har'aa kana mata duree keenya godhannee kan jiru Haacaaluun uummata Oromootiif dhugumaan qaaliidha wanta jedhu irratti hojjechaa jirra, hojjechaas turre. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya torbeen kun torbee Haacaaluuti. Torbee wareegama dhiiraa, torbee dhiirri yookaan immoo torbee itti dhiirri dhugaa uummata isaatiif waadaa gale sana itti ifa baasedha. Kanaaf
ani wantan itti dabalu yoo jiraate wanti dabalullee badaan jiru garuu lafa jirru hundumatti Haacaaluu akkuma jaalannu Haacaaluu akkuma kabajnu yeroo hundumaa akkuma isaan dhaadannu seenaa isaa wanta inni irratti wareegame irratti haa xiyyeeffannu. Yeroo hundumaa isa irratti xiyyeeffachuuni malee sin jaaladha afaanii homaa bu'aan qabu kaayyoo isaa irratti xiyyeeffachuu mul'ata isaa irratti xiyyeeffachuu maal jechaa maal dubbachaa darbe maal gochaa darbe kan jedhan irratti xiyyeeffachuuni deebisee Haacaaluu wanti yeroo hundumaa itti amanu tokko tokkummaa uummata Oromoo tokkummaa walqixxummaa ilma namaa. Egaa isa kanaaf immoo waan tokko fakkeenya gaarii akka ta'u sinii sagalee isaa kennuu isa kana dhaggeeffachuu dandeessu. Itti fufee wanti nani jedhu hafee cinaachi koo yeroo lafa ga'u waan irra fuse'a hin rafne jechuufis ciisa koorra hin jira jedhee itti fufee kan inni jedhu maafan ciisaa maalarra faa miti gaaffiin deebii dhabdeena keessa marmaatti. Eenyutu eenyu gadi kanatu na aarsaa maafan aaruu didaa ani ergamuu malee ergachuun dadhabee kanaaf rafuu dida'e. Wal dhaggeeffannee walitti deebina. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daawwattootaa fi hordoftoota imaltuu Entertainment qophiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Itti dabalee wanni isinii dhaamu barbaadu tokko tiiktokaroonni keenya namoonni danuun Haacaaluu sirriitti jaalatu sirriitti faarsu isa malee qotee bulaan biyya keenyaa irree waa'ee Haacaaluu yeroo dubbatamu hanga dhumaatti dhaabatee dhaggeeffatu. Maaliif jennee yoo ilaalle aarsaa inni uummata isaatti kaffalee wanta irra deebi'amee hin jiraatamne wanta irra deebi'amee hin kaafamne tokko namaaf wareeguu jechuun baay'ee ulfaata. Kanaaf isaaf galatoomii guddaa jechuu barbaanna wareegama qaaliidha kan uummata isaatti kaffalee deebisee raachuunis ergaa inni dabarse yeroo baay'ee tiiktokaroota keenya baay'ee wanni ajaa'ibsiifadhu keessa dhiibanii akka as ba'an Oromoon eenyudha waan jedhamu yeroo baay'ee namni wal arrabsee addunyaa fammasu kana keessatti yookaan immoo addunyaa beekamtii argatu kana keessatti dhugaa uummataa nama dubbachaa ture tokko jajanii ol qabanii ol kaasanii dhugaa isaa ifatti baasuun waa guddaadha. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa maatii keenya waan taataniif immoo galatoomaa imaltuu Entertainment subscribe akka gootan abdiin qaba. Hanga xumura qophii kiyyaatti waan na waliin turtaniif galatoomaa ani Tasfaayee Caalaan ture. Torbee viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti guyyaa gaarii.